Nasra akkanatti ittiin wanni jechuu ture of kee Habibi maal taati? Nasraadhaaf sirbii tokko bahuun dirqama qeerroo Oromooti. Lama jedhi lammaffaa irratti Nasraan ati eenyu ustaazi jaalachuun shari'aa islaamaa xiqqeessuuti eenyu siin jee ustaazi irraa maraachuun eenyutu shari'aa islaamaati gad xiqqeesse siin jee. Baalee fi Harargee walitti haa soddoomnu jechuun eenyutu shari'aan gadaa xiqqaattu siin jeeti. Eessaa fidde daliil ween daliil hadiisni daliilli eessa jira? Naafidi ammaan tana amma yoo ati gartee hadiisa baqqa'u hin baqqa'u kun mee ulamaa'ii feete fidi itti gaafadhu ulamaa'ii maa caljaan maa gabbaanii fatoo atti hin kennin maa gabbaanii dhageeffadhu kadir dhageeffadhu tokkoffaa irratti masgiida keessa dheeyte rasuula rabbiitii siin jaalladhe maala kan ta'e aqi hadiisa addunyaa irra hin jirre sirraan fudhannu sheeku sumiyye waan birallee fudhannu dhageeffadhu yaa habiibi tokkoffaa irratti tokkoffaa yoo dhugaa dubbanne atama fakkeenya gandummaa raasaa harta malee Nasraan dubrummaa qabdi jette kakadhuu siin jennaaniin dubrummaan kaayiroo irraa wayitti biti jette kana sheeka kamtu hadiisa jedhamoo ufumaa keessanii yoo dubrummaan biyya takka irraa biyya takkatti imalte deebiti. Okay, it is okay. Yaada bareedaadha. Tokkoffaa Habiibii kiyya shamarran keenya gaafadhu shamarran Oromoo rakkoon nurra jirtuu durbummaa irraa fuute meeqa? Shamarran Oromoo dhiira qofaan himi baay'ee durbummaan isaanii kabaddu. Rakkoon akka sabatti nurra turte durbummaa irraa fuudhaa turte. Rakkoon akka saba nurra turte. Kana xiinxalaa laala. Anamma akka nama siyaasaa tokkotti irra dhaggeeffadhu. Akka nama baratee tokkotti sitti haasoo jira. Akka nama speeshaalistii waan kana muuxannoo waggaa dheeraa qabu tokkotti si wajjin haasoo jira. Ani amma baay'ee amma yeroo ani laal yuunivarsiitii Kaalmaarree irraa gabbee deemaa osoo jiru yaadni kun waan na ilaallatuuf sitti as goreef malee hedduu biisiidhaan hojii kiyyatti. Shamarran keenya rakkoon durbummaa irraa fuudhaa turte. Rakkoo kana keessaa gaafa ba'an maaltu hin deebineef eenyuun adda waan ta'aniif. Gaafa itti bal'atte durbummaan hin deebitiif gaafa itti rakkatte irraa baddi. Kun faranjii maal jettiin kanaan? Faranjii maal jettiin? This is the goodness of Allah. Obboleessa dhageeffadhu tokkoffaa irratti no kadir dhageeffadhu ati gandummaa mataa keessa qabu dhageeffadhu kadir amma boodatti dhageeffadhu gandummaan badee jira lammaffaa irra dhageeffadhu yoo dhugaa ka dubbannu taate gandummaadha ati gandummaa jaalatte malee Nasraan dhageeffadhu qoy anama gaafii sirra qaba tokkoffaa dhageeffadhu mataa isii kana forjii diira jettee miti forjii diira jettee kakattaa forjii diira jettee wallaahi orjinaala akka ta'e kakadhee waan barbaanne wal qabsiifne kun Oromoo kanarratti dafi kakattaa koppilii gurra warra jala rifeensi Nasraa dheeraa share godhi fidi Nasraa share godhi fidi video na baatu yoo rifeensi isii kun wallahi rifeensi isii kun yoo akkana jiraatin yoo rifeensi isii kun malaaxaan ta'e yoo kijiba ta'e uqsum billahi an dhageeffadhu 500,000 dabarsa dafi barsiin jedhe rifeensi aboo rifeensi Nasraa dheeraadhaan jedheeraa fi dheeraa miti irra walii galla gaamma laal rifeensi Nasraa dheeraa miti dheeraadha walii galla. Dheerummaa waliin galu dhageeffadhu no kaduubatti miti dhageeffadhu kaduubatti miti. Nasraa fillee sheer irra goone dhageeffadhu sheer irra godhanii haa fidanii rifee ay baatee yoo viidiyoon akkan viidiyoon irraa achi baaftee yoo rifeensi isii kun Anuur ana irra sheer godhe sheer irra godhii fidi dhageeffadhu yoo rifeensi isii kun dhugumatti dhageeffadhu rifeensi kun dhugumatti duubatti akkatti irraa achi hin bahi wanni kun feekii ta'e ani immoo mallaqa haga barba waan natti natti qabatte guutuu sii kenna kalaas sheer irra godhaa fida sheer irra godhee irra godhaa warri biraa dafaa yaa baatu viidiyoon amma agarra. Ati ol galchi ijoolleedhaan ol galchaan jedhini ati barbaade liivii jala barbaade hin jirti ol harkisi hin jira ni jireetti ol harkisi. Dhuftee nan lakkoo tokko haa barreeffatu dhageeffatu lakkoo tokko haa barreeffatu yookiin abaaboo laa darbitu ol galcha rakkoo miti. Dhufnaan inni Nasraa yoo jala jiraatte abaaboo tokko yookiin lakkoo tokko barreessu yookiin abaaboo ol darbi dafa. Maal jechuudha yaakii jarri keenya nama rakkoo dhabu durbummaa yookaan wanni nama gootee isin waan biraa nama seetu yaakii. Akka okay. Obboleessoo fidi dhageeffadhu anaafatti wal qabsiifnee jira dhageeffadhu sodaa amma boodatti yoo isin dhufte wal qabsiifnee jira dhageeffadhu wal qabsiifnee ay baatee san boodatti waan dhugaa yoo dhugumatti ka isin qabaatu taate waan barbaade karrasi qabsiise Nasraan rifeensa dheeraa qabdiidha Nasraan rifeensa dheeraa ni qabdiidha an karrasi qabsiise dhageeffadhu
No. Dhaggeeffadhu. Rifeensi isii dhaggeeffadhu. Ati kan jette dhaggeeffadhu. Rifeensi isii normaala. Kallacharra jira. Ida dhaggeeffadhu. Kallacharra jira. Hin agartuu siin jette kan normaali forjidi beekana kana lalee. Nasraa rifeensa dheeraa ni qabdi. Tana dhaabbatteellee dhumaan jaa fiigallee jawniin jaa ciiseetis nin jaa. Ittis ciisee, ittis deemee, ittis fiigee, ittis ka'ee nasraa rifeensa dheeraa ni qabdi. Tokkoffaa. No. Dhaggeeffadhu. Kadir dhaggeeffadhu. Tokkoffaa irratti rifeensa nu duuba hin jenne rifeensa duuba miti. Rifeensa kawwasta nu laal. Duubni kun eessisi? Malaataa kana nama tamoon kaisiiti miti. Ka forjii diirattee mee? Osmiyyee kiyyaati nama duubaa rifeensa eessa mee duubni kun adda baasi bannaati. Hudduu duuban baafte isiin obboleessa hudduu duuban baafte. Hudduu irratti rifeensi nama ba'a. Hudduu irratti rifeensi nama ba'a. Hudduu duuba irratti. Sheeka usmee kiyya maal taate? Obboleessa wallaahi dhaggeeffadhu. No. Kadir abboo kadir yaa akii soddaa kana rabbumaa jedhee akkam goona billaa alee. Yaa soddaa ati guyyaa garii qoy waan dhugaan dubbatu guyyaa takka takka illee taata. Per dhugaa sii dubbadha mee ishii ati hudduurra rifeensa nama boo'isa dhageesse. Ati bara keette ka hudduurraa dhiisi hudduurra hin jenneen rifeensa matarraa qabdi hin qabdi rifeensa dheeraa qabdi wallahi. Hudduu keessatti ba'uun jira obboleessa ati hudduu keessa rifeensa hudduu keessa hin qabdu hudduu keessa hin qabdu hudduu keessa rifeensa qabdu. Qasaman billaa wanni akka hudduu keessa rifeensi nama yaa'u bakka biraa itti nama yaa'u yoo dhugaa dubbana. Okay xayyib okay bar Nasraa jechaa jira bar Nasraan akka nama kaanii ta'uu dhabuu dandeessi. Nuti wayi ka hudduu sirraasuu jira amma ka mataa haasawaa jira. No. Haa dhuftuu dhaggeeffadhu yoo dhugumaan dhaggeeffadhu kadir dhaggeeffadhu irraa falmataa hartaami fidiiti yoo dhugumatti Nasraa rifeensa kana qaqqabaanne ka isii dhugumatti noormaala qaqqabaatu taate qasaman billaa waan barbaadde sii qixaatamu. Kakadhees no ummata kana nama kuma tokko irratti himaa jira kun nama kuma tokko irratti kijibaa miti. Abboo irratti sheerraa godha Nasraa kootu seeni wallahi rifeensa kee argisiisi haga qabdu. Kootu Nasraa. Sheerra godha. Kootu Nasraa koo seeni. Irra sheer godha. Nasraa koo seeni. Dafa irra sheer godha amma dhufti. Sheerra godha amma dhufti. Ajala jirti bara yoo dura ajala tarteetiin baate ajala. Nasraa piliis koo seeni. Kadir dhaggeeffadhu yoo ati dhaggeeffadhu yoo arraa ati dhaggeeffadhu yoo wanna kana kaanisoo butaate qasaman billaa waan barbaadde sii qixaatamu waan barbaadde dafi. Yaani amma laal wanni banaafetu waliin gallee bar rifeensa laal dhaggeeffadhu rifeensa ni qabdiif hin qabdu irratti isaa. Rifeensa dhaggeeffadhu ati rifeensa ka duubaa qabdi dhaggeeffadhu rifeensi duuba taree jira rifeensi ati ka jettu dhaggeeffadhu rifeensi isii noormaali ajjiroo jira akka isii wannoo jettan agartuu jette akka nama isiin firaankii nu dalee deebee kan firaankii nu goote akkasitti hubatte dilaalu firaankiidha jette tam sigalee wanni kuni noormaala miti suuraa kijibaati jette ani immoo noormaalaa sin jedhe sigalee. Bar dhaggeeffadhu nuti koree dhaabnee waan kanarratti dhaggeeffadhu koree dhaabnee waan kanarra qulqulleeffachuu dandeenya koree of dandeesse dhaabnee. Dhaggeeffadhu siif hima yoo akkas barbaadaniis koree takka of dandeesse dhaabnee waan kanarra qorannee isin saaxiluu dandeenya. Sigalee. Obboleessa kiyya koree maalii dhaabda dhaggeeffadhu argaa hartaa miti rifeensi moluu ishii gartaa argaa hartaa moluun ishii hudduu biyya fakkaatu rabbi jedhu mee dhaggeeffadhu mee hudduu mee qoy anachi wallaahi dhaggeeffadhu tokko guraafi malee osoo achi baase hudduun tiyya kanarra hudduun tee kana bareennaan maashaallah surree maa uffatta hudduun tee kana bareeddi usmiyyee rabbii jedhi hudduun tee kana bareennaan maashaallah Oromoon irraa maashaallah si jechuu qabdi. A'uuzu soddaa isaa hudduun tee fokkatteeti ni uffataati. Yes rabbiin dhooyfadhaa jaa. Rabbiin akka dhooyfannuuf sattarachaa deemna. Dhaggeeffadhu. Leennoo wanni isa waan dirree baasanii. Hudduun tiyya fuula kiyya caala bareeddi fuula kiyya caala. Dhaggeeffadhu. Oh my god. Fuula kiyya caala hudduu tiyya bareedaadha. Oh my god. Ani ati akkatti ilaalteefoo ajaa'iba gaa eenyuun laal. Shammoo meeqarra walii gala naafatti meeqa si arganaan jette. Riyaala 500 rifeensanii qabdi. Soda. Niin dhagaa. Ayyee sheerra godhaafidha. Rifeensi Nasraa yoo hudduu tiyyan fakkaatin dhaggeeffadhu. Yoo hudduu tiyyan fakkaatin ani kun amma 500 miti ani immoo 500 dabalee kuma si erga. Amma yaada bareedaan hudduu teetis as baattee nu garsiifta gaa ol bira laalla. Dhaggeeffadhu hudduu tiyya yoo barbaachisaa ta'ani keessan viidiyoon dawwaltee ilaaluu dandeetta. Rifeensa sii bara rifeensa hudduu hin qabdatteemi. Rifeensa akka itti amma waan baafii kan jirraa bisheeka kiyya sheekos miyyee. Lakki amma bar wal bira laalleeti namarra bareedu laallaa jette fuula siitiif adda siitiif hudduu tiyya irraa bareedaa jettee mire akkami beenare.
La Samboota ilaha riyaala dhibba shanii illallah yaa marra wal Kadir. qabsiifne. Obboleessa Maasha Allah. dhaggeeffadhu. Koy. Waa takka dhaggeeffadhu. Mee wallaahi billaahi hudduun tiyya rifeensa hin baafne kakadhu. Kakadhu hudduun tiyya rifeensa hin baafne. Maal jechuudha qoy atti usmi je. Hai Kakattaa. ati nuti dhiiraa mi'oo. Hai. Laki. Huddu. Rifeensa dhiirrillee hudduu biyyaa jiru rifeensa hudduu keessan. Durbummaa irraa fuutes amma diyaaspooraa taatee jirti durbummaan deebiteef dhaggeeffadhu. Ni deebitiif durbummaan. Kanaaf Nasraan No. Diyaaspoorummaan dalennu dhaggeeffadhu. Nasraan. ati singil qoy shugulmaami jechuun Tokkoffaa irratti dhaabbatu shugulmaami jechuun dhageenya shugulmaami jechuun dhageenya shugulmaam biyya faranjii keessatti. Shugarmaamii jedhi shuqulmaamiin hin jiru shuqulmaamii osoo hin ta'in shugarmaamii jedhi. Shuqulmaami jechuun dalagaa maamaa jechuun rakkoon qabu. Shuqulmaamii san dhaggeeffadhu shuqulmaamii san ilmaan hanga isiin qabdu hin lakkooytu dhaggeeffadhu jaarsa hanga isiin heerumte hin lakkooytu dhaggeeffadhu umriinsi. Nasraan bara Nasraan bara ambashooq ni beektaa milaal ambashooq akkana wallahi Nasraa mana taa'uun ambashooq no Abbo Rabbii kee sodaadhu. Ati sodaa gandummaaf jettee akkana jedhi Rabbii jedhi Nasraa waan dhugaa jirtu dubbataa jirra. Habiibii dhaggeeffadhu shuqulmaamii sanii beektaa shuqulmaamii sanuu biyya faranjii keessatti namni laal ni barbaadaan siin jee sii galee amma keessattuu dhiira Itoophiyaa yookaan ammoo akka usmee kana kun amma suudii jiru habiibtii tiyya si janaajjaneetiin gaafaan galee achina baastaa numa jira. Yani shugulmaami nuu qaadidha. Amma Nasraa ambashooq maangoo tana. Amma shuguleetta laal qamisa si istaayila isin uffata itti uffata laali gaa'e. Amma tana ni dhiifna. Nasraa yoo keessan jira ina dhageeffadhu yoo keessan jira jiraatte ina dhageeffadhu yoo keessan jira jiraatte Nasraa akkasitti waa himadhu dhugaa dubbadhuuti yoo keessan jira jiraatte yoo garuu dhugaa ka dubbatu taate dhageeffadhu dhugaa yoo ka dubbatu taate dhugaadha waan jirtu Nasraa akkatti fuula isii kanarraa agartee waan nasitti dhagaamee fi waan dhugaa jiru dubbadhu wallaahi dhugaa sin jedhani. Yookaan dammoo kijiba gandummaatiin jechamma Nasraan wallaahi gandummaa miti gandummaa wanni jedhamu hin jiru wallaahi gandummaa wanni jedhamu hin jiru usmiyyee dhaggeeffadhu sheek usmiyyee gandummaa yeellam gandummaa hin qabu ani ka jedhe Nasraa yoo ta'es durbummaa ni qabdi yes ni qabdi akkamitti siime akkaataatti qabdu. Nasraan sheeka maqaa balleessite hin balleessine akkamitti. Okay, generaal Ante maal jedhaata rabbi jedhi maal jedhaata Kadir. Dhageeffadhu. Yes, general. Ante qiyaamaa si bu'e mu maal taate? Anamma dhageeffadhu. Maaliif? De Nasraan durbummaa qabdi ka jettu ante bari ijoolleen isii siin qixa. Hin beektu moo? Mee fidii ishee ijoolleen isii mee? Generaal nama barbaadu arge. Nama barbaadu argeeffadhu asuu dhageeffadhu asuu kootu yoo dhugumatti dhageeffadhu asuu yoo rifeensi keetii fi kan Nasraa waliin fakkaatiin kootu viidiyoo na bahi wallaahi asuu kootu keessaa bahi yookiin haadha faateetii fi asuu horoota kaayiroo jirtu moo? Yes. Wallaahi billaahi asuun horoo rifeensa akka shamarran shawaa qabdi warabbal kaaba kunoo shamarran isiin tawadaaddaro asaa bahu hindee ayi. Aduun Kadirii kumura yaa akki rifeensuma qabdi jedha. Habiibii kiyya Kadir gandummaa qaba. Wallaahi billaahi gandummaa Oromoo bakka bu'eeti kan hin falmaa jiru dhaggeeffadhu shamarran Oromoo irraa isii haasawaa jira. Kadir dhageeffadhu. Asuun seentee rifeensa ofii nutti agarsiisu yoo gandummaan ta'in asuun olaa seentu waan sun. Yookaan hin salphataa jirta sobaan yookaan asuun ol seentee amudhiftu. Yes. Mee asuun ni jirti jira. Mee asuun jira ni jirti. Ni jirti wallaahi jala jirti. Guutuun jira jirti. Ni jirtu azala asuun. Nasraan illee bar tiktokii biraatiin dhageeffataa jirti asuma jala. Mudeetara qabdaan yoo galcha. Yaa hin jirtu kan argine. Inseen. Qasaman Nasraan duraa kaanii guddamaan jala jirti Nasraan. Koppiliikii godha warra jala jirtan. Generaal Dubee ol galchi asuu laalla amma. Dafa ol galcha. Yoo ka asuullee kanuma fakkaatin. Tokkuma Habiibii hin jirtu as jala hin maraatte hin jirtu. Tayyib ati immoo yoo akkas taate yaani yoo asuus ani amma yaadni kee shamarran argee rifeensan qabdu jechuu kee tire.
Ah? No, 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 Mee naa himi mee? dhaggeeffadhu. No, no, no. An tokkoffaa asuu qofan jenne dhaggeeffadhu. Asuu qofan jenne dhaggeeffadhu. Lakki mee dhaggeeffadhu amma naa gale dubbiin kee dhaggeeffadhu dubbiin kee karaa makka deemu amma naa gale dhaggeeffadhu gaa asirra dhaggeeffadhuus mee yaa'anii jechi kee shamarran harargee rifeensan qabduu jechuu keeti. Akkasuma walii agalle. Jeneraal dhaggeeffadhu. Tokkoffaa irra dhaggeeffadhu. Kaan calale sitti makadir dhaggeeffadhu. Fatiyaa Mujaahid takka jedhe. Haadha Faaxee lama jedhe. Asuu sadi jedhe. Muniira afuri. Eshis mu kana natti himtu kuullee. Sigale. Ka akka Nasraa gurtuun kana yoo ta'in jara fidaa viidiyoo na yaasaa jedhan. Haga kana. Haaloo saa akkasitti waliif gala. Egaa amma egaa kana taate egaa amma jarri kuni yaani Oromoo bakka amma wanniinis Jimmaa isinis arge yaani akkana waliif gala yaani amma jarri kuni kutaa hundarraa walitti dhufan akka intarnaashinaal irratti haasuu jirraa mire ana maaliif duba gardummaa birraa mormii tanaan jetta ani awwaan Nasraa feemasii dhaggeeffadhu. Feemasii gurguddaa warra asirraa dhaggeeffadhu. Haadha Faaxee asuu muniira warra feemasiidha kunniin feemasii gurguddaadha. Kun guutuun mataan jaraa maraataadha viidiyoon ayaaba akka Nasraa kanatti noormaalii barbaanna kalaas fotoshooppii biyya deemtu dadhabnee jira. Okay. Dhaggeeffadhu. Ani ammallee waa'ee dhimma durbummaa ishiirratti kan hin gartee ilaal rabbii kiyyallee ofirratti yaadachaa qoma dhawadhaa dubbadhu waa'ee durbummaa irratti. Maaliif tokkoffaa rakkoon Kaayiroo keessa jirtu yookaan rakkoon shamarran Oromoo akka saba keessa turte yookaan keessa jirtu durbummaa waan irraa fuudhudha. Dhaggeeffadhu siifin hima. Immoo balloon isaan gartee rakkoo san darbanii ittiin deeman waan durbummaa deebisuuf. Kanaafin shamarri Oromoo gaafa rakkoo keessa jirtu kan durbummaa irraa fuudhu rakkoo dhiira qofaa miti. Rakkoonis keessa jira. Akka sabatti. No. Dhaggeeffadhu. Ati miseenjaraan laaltee moo dubrummaa wannoo kana kan hin qabdi jettu yeroo baay'ee miseenjaraan laaltaa. Ani barnaa galuu dadhabe waan inni jedhu kana. Akkami argite Kadiir? Miseenjaraan laala. Akiin kanaan isinii mujjiraameen. Eshi. Rakkoon durbummaa namarraa fuudhaa rakkoon qabu rakkoo durbummaa amma balloo isin keessa jirtuuf jedhee durbummaa qabdi jedhee beekuufii qaba. Leeyyanoo bal'ina keessa jirti. Namni gaafa rakkoon keessa gaafa jiru waan durbummaa caaluu gatuu danda'a. Kana gaafa ammoo bal'inatti bee wanni durbummaa caalu deemuufii danda'a. Asuu kottu galibannaati. Si barbaada kottu asuu. Yookaan ofirraa falmadhu yookaan fudhadhu bayi dubbii. Falmadhu kottu. Yaa Usme. Asuu dhaggeeffadhu. Ilmoo maal taate yaa ilmoo waani haawwatu. Miskiina wallaahi laazim. Khadiiraati rifeensa kiyyanii agarte. Abbo amalii kana maa galchu kana mul'aka rifeensa qabna duraanuu beena kun amma. Ila dhaggeeffadhu Usme anaafis ol Si baatu biyya barbaadan qoo inni dhibee rabbi sodaa. Usme anaafis ol dhiisi. Asuu dhagee anaafis ol dhiisa. Sapii gabraani beetanimi. Sapii gabraani. Asuu teenya na dhaggeeffadhu gaa. Asuu na dhaggeeffadhu seenteemi. Laal naafi Usmeetu wanni waliin jechaa jiru. Dhaggeeffadhu gaa. Kadiir ati afoon deemin. Maaliif afoon deemne dhagee anayyaa mijeenimi dhaabbadhu re. Asuu dhaggeeffadhu waa waliin jenne dhaggeeffadhu kaasishi itti anis itti himeetti himtanii dhaggeeffadhaa. Namni barbaadee fidee ana dhaggeeffadhu. No haya dhagaa si barbaadee fideemi waan ila wal mormine itti himna dhaggeeffadhu. Kadiir qoy afoon deemin isiin afalmattu. Hin deemtu as jala teessi. Baatee jirti asuu deebisaatii dhaggeeffadhu. Kadiir dhaggeeffadhu. Atama Kadiir dhaggeeffadhu. Gaafin ati gaafatu deemtuu fi gaafin an gaafadhu wal adda. Namni barbaadee fidee asuwana. Rifeensa irratti hundoonee shamarran dhaggeeffadhu. Asuunis rifeensa dhaggeeffadhu. Asuunis rifeensi ishii akkuma Nasraatii jette. Yoo isi dhaggeeffadhu. Yoo isiin Nasraan adda taatee jette dhaggeeffadhu. Yoo asuun Nasraan adda taate wal qabsiifnaa jette. Anammoo asuun akka ijoollee shawatti qabdii ijoollee shamarran shawaa caala qabdiin siin jee rifeensa. Dhageessaami achirratti. Awwaaliin argeef rifeensa na argitee siin jechaa jirti barisiinu. Ijoolleen shawaa na adda baasaa. Ijoolleen shawaa rifeensa ni qabdi moo hin qabdu? Ni qabdi shamarran shawaa rifeensa qabdi. Hedduu shamarran shawaa rifeensiisa. Rifeensi shamarran shawaa dhedheeraadha. Oromoo hundaa beekatan. Ila dhaggeeffadha. Kadiir generaal dhaggeeffadhaa jiru. Asuu hin dhaggeettame asuu. Asuu dhaggeetta.
tokkoffaa irratti namni isin barbaade ana tokkoffaa namni barbaade calalli irra guyyaa irraa kan barbaanne haadha faateetti akka jedhe siin lama jedhe kuullee sadi jedhe eeshis munatti himtu ammallee Fatiyaa Mujaahid ammallee nu kana natti himtu Muniira kanniin barbaadan warra gurguddaa feemas viidiyoon as bahii dhageeffadhu no kanaa miti duuba kana mul'iftu kallacharraa hin mul'iftu viidiyoon ay baatee kallacharraa nu mul'iftu normaala yoo ta'e yoo dhugumaan warjinaala qabaatte as bahi malaataa barbaadani no asuulaan dhageeffadhu wanni inni jee asuunis molaata akka nasraatii jee mitiin jeenan molaataa qabdaati awwaa malaataan qabu rabbi sodaadha maal taatan خلاص ما ادري وني برا فيديو يوم ملاتان كماتن اي باي فيديو يوم ملاتان ما جولي لا باخي يعني ملاتا ونجي جولي من ملاتا انا ودون يرمي الموت كلل ملاتا akasiga amalan waan barra nasra mali malaatof qabdi malata nasraan ilmoon qabdu ganaa kennan ganaa heerumti akka oromoo diggifneeti aktiivistii oromoo ta'us sheek oromoo ta'us maaliif malaatof teree nasraan nutti hima maaliif waan malaatofte kana nutti hima waan oromoo yaaddu ta'a oromoof qabsoofte waggaa meeqa kaayiroo keessa qabsaa'aa turte namni rakkina kaayiroo sanii waliin oromoof qabsaa'aa ture akkamitti nasraa malee shamara malaatofte dhageettee beektaati yaadaan namni akka osuma ta'e akkamitti hin rakkanne namni kaayiroo keessa ture namni laal kadir dhageeffadhu kadir abaqaa sin bitanne waan ta'eef kadir hin dubbateeti kadir dhageeffadhu kadir malee malaataa miti kadir dhageeffadhu asuu na dubbattu ati dhageeffadhu qoyo asuu dhageeffadhu na dhageeffadha tokkoffaa irratti kadir ati mirga namaa sarbaa jirta maaliif tokkoffaa yoo dhugaa dubbanne ati amma gandummaa falmaarta akka si keessatti argaa jirutti gandummaa falmaarta no wallaahi gandummaa na keessa hin jiru maali nasraan harargee malee baraan haabisiin dandata kaamiti yaani harargee yoo taate malee wallahi gandummaadhaaf arargee atillee arargee isillee arargee sun gandummaa deemtama dhageeffadhu no waan dhugaa walii himna asuu dhageeffadhu asuu kasiin jenne tokkoffaa viidiyoon ay bayi mirkaneeffatu barbaadamu normaal viidiyoon ay bayi si maali viidiyoo wayi dirqama qaba moo wayi maallaqa qalama moo takka faratti moo usmee wanni ati asii baasu maali ni beektaa amma kasi malaataa ittanii hun wallahi malaataa miti maali faatuudha malee kuni faatuudha malee malaataa miti faatu malaatoon illee waluma fakkaatee biyya arabaa keessa jirtu hundi ishiidhaan rifeensa masara rifeensatti hidhattee baay'inaan rifeensa haga leen kijibdee miliite asu wal deebisa yoo milikina sun dafa deebisa wallahi waqasama billah yoo milikina sun asu kottu deebi falmadhu ofirraa buusi kootu asu kootuuti inka kannaaf nika kannaaf kuni faatuudha malee molaataa miti kitaaba yoo barbaadde amma sii qaba faatuun tunuu maaliif mufti malaatuuf gizee haasottan jechuudha geeffatu gizee haasottan wal dhaggeeffataadha aboo maa darbitanii inde nama darbaaramu nama kan darbaaramu qasaman billahi mudeetar nama kana gootu piikaappii kana nu bira dibatee eenyu nasraadha arra silaa nuti hamilee ta'uu fi qabnaa bar dhiiroochen oo wallaahi billaahi isin moo galata qabdan isin keessattuu dhiirte oromoo galata qabdan kuma akkana gaafa namni konfidensii horatee as beewu namarra haasoftu namni yeroo duraatiif konfidensii meeshaa qabu piikaappii as baafatee darsa qabu shaantaa waliin miidiyaa irratti as bee isin dura dibate aadde nasraa gursum qofaa bar qabsooftuu bosona kaayiroo baddaa kaayiroo shiishee nu jiraadhu ati nasra wallahi billahi eenyu namni yeroo duraatiif isinii waraabee jiru hundi isaaniituu kophaa dhokotanii dibatanii as ba'an isin dura teesseeti ummata iccitee namaa eegu jettee nama meeqa duratti liivii baatee dibattee isin garsiifte kunu akkana jirraa nu harkaa akkana dibannaa nu laala dibattee bara bibi no confidence isin garsiifte confidence eenyu shamarratamiitutu bareeddee dibattee as baate malee eenyu isin dura dibatee beeku kuno asu ol harkiseera qoy yoo ka deebitu hin sobdi yoo ka ol harkiseera ani ammallee hangana siraa dhuftee gartee bakka anan argutti ananga ammaa liibii si harkeen beeku